فول نمات إنما فانا ديما قاف ما ديكو بيجرو والله ربي ككدي قاف ما ديكو تاي بيجرو جتون وفتا يونا من تنفسو فول إنما لا عليه من إنما دكان من أبيراك يا دورا بالبلد أبدا يجده جيبوف بكنامني إنما ما كان كوجب هاي إنده أوسوه دبر أبو فنا كان كومنتي برزة تنجده بر أبو فنا يعني كومنتي أكثر رانا كان بدني بيجا يوكان كبيني كبا جدتيني disrespect كانوا قالوا إنك بلوجة ملء diaspora ركوا كبان جنة تهمني قباسني حبونا ما تكو أركن كمان حواسني بوتون لما سنجبا يوكان بلالي فناك أبوتي كومنتي والفكاتا بالرئيساني تقرين هنجسن حواسة فكيساني نما كانت ديبا رت قرودا حواسة كيسا جدي بودا غروبي أكناتي تجرا غروبي سن كيسان جرا أني أرجيت نجرا قاب تكوس غروبي أكنا جارمتيتي جابا أجندا نكابتني لفنا خاوي انتك سببا أن غروبي سمتان كيسا سيني جافر في انسخير فسخية هادني اگر تاني متي سوفتير هذا في سنة راتي هذا الناس رامول جاني نرتي أجندة بنانتوكو أجندة تمار في سنة راتي ناتي يعني واني أجندة تمار سنة نراتي في لقي أورمو أجندة نرتي بنامات ولا أجندة تمار سنة راتي في أوفي ربي جروب بي سنة كيسة نجس جروب بي سنة غور أركين وانا تخيس الديمو جروبوتو قبل فيسبوك لايف في دبدة تيك توك لايف في دبدة دقيسة جرتني أورمو قابس بود أجندة سنة رامورن kan duraamukum khiyya kana qabanii hammeenyumaan fiigaanii oolan jechuudha. Gaafa sanillee gurubbii qophootee ijaaramteetu ture narratti. Gurubbii saniin faashileesse sababaan keessa seenetti. Edallee waniin dubbadhee gurubbii san keessaan jiraan. Waniin gabbu'ee laayifii banadhee arrabseef dubbadhee firraaloleef gurubbii san keessaan jira. Fakkeenyaaf namni 5 namni 10 namni 20 gabbee koomantii wal fakkaataa yoo barreesse namni hundi akkasuma nama kan hawaasa keessa jiru namni kun hawaasa jibbaasaa qabaa mirkaneessuu أكون التمر كان يسني وانا كس سيقولا سيقاله أنت جمر ونين قبله دبدة نما بودا تو جلامين شن قدو يقاله هذا فاتي أصلا مرة كيس يجرو نما قصلا نما سلا فيما ستكون فيما سجام فيما سبودا له سنتان فيما سجرتي مكاكلينيا أمور ديما جرو ميشين قده نمني سام ميشين قونن إتشارك نمني سن إيه أجاجات أكون تبرار كبا سيقاله هذا فاتي akkasitiin gabbee dubbadhee ummanni beekannaa faada faate yani hammeenyaaf dubbanne gargaarsa ummata baalee jeequuf himitillee ni beektaani ummata kiyya ummata sii koomandoo kalee diilamaan kannee fi yoonii fi kalee malee jiraate naanni kalee malee jiraate ummata kanan qocca'u ani saba kana nin jaaladha ani hagana gee saba kanaa hojjechuu malee guyyaa tokko saba kiyya irratti hojjedhee hin beekon guyyaa tokko fakkeeffadhee dantaa dhuunfaallee keessa fayyadamee hin beekon gaafa tokkochaan geema tabaddesan qofa Gema sanuni moome ko jamba sammale guyyaa tokko oromoodha waan kana na goda waan kana fakkeesse isaan gamagame irraanya den qaboon sigale karoora irraanya tufille karooran qabu garu ilkee waanya tuguutun warri beekamtii malee beekumsan qabne maayyii nuti afaan oromootu sirritti aqaabo abaabuu isaanii hin barreessine ta'anii muudii qabachuun an bakka isaan tansan isaan hundirraa gabbu'ee an taa'utu nama daala إسان نمّلتوا بكسان أنا عملتي ماله قالوا أنا يرون وانا تنكمل أنا كذا أنس ريكاردي جابسون دندوان أنا بيخ واقدتشو أنا لولون بيخ لولتيسون بيخان سيقاله ماله أنا إجا مسكينة فولا مسكينة بعد ده وأنا مقدتشون بيخ والله لازم كان أبين لولي ماله جب بعد عمت يعني أكسيت وزني أنا أبي خير باي زوي وأنا تناقافت تفين سيبه ماله أنا أملي شيء شخير راكشكم صدومين كثير كبير فعلوا ما تبالتي أنا بقول أنا لا دابرو كاش كده تينكل أشوفكم كل شيء مكان خيان أشوفكم كل شيء مكان بابا شيخ رياضيتي أكان حبيبي بتلو سؤال أقول لك بنو في أكيها سونو هدو أسوجيرو maaltu nu dhiba beetta wanni nu dhibu an by the way ani warra tiktok irra kana ani waliin been gadaamin isaan kennaaf coggarran kennaaf fakkiitti yaannu fakkiitti uffannu fakkiitti dubbannu fakkiitti teennu fakkiitti ilaallu waladda an kalaalu gaafa harargeellee jedhan harargeetta biyyaa san ilaala gaafa baalellee jedhan gaafa arsiillee jedhan gaafa wallagga jimmallee jedhan ta biyyaa san ilaala malee fakkeeffattuudhaaf ayyalallattuudhaaf injiraa miti ashmuuriidhaaf deemtu ayyalallattu asirra tanaaf ani samaa innaa midiriidha waliin beennu ani tasuma waliin beennu warra asirra kana laalu
warra Ashmurii osoo miti. edallee hunnati yaani hunnati atakaayiroo taa'e tanatti biyya baqaa keessa jiru tanatti birrii kuma digdaman kenne'an. By the way warra gastii irraatiif yookaan warra koomentii jalaa haadha faaxee baasaa balleessaa dabarsaa akka waan bari mo'etti gastii an ol seenee miti haadha faatee buusaa buusaa haadha faatee buusaa haati faatee maal goote asi baasaa baasaa buusaa maal goote haati faatee asi haadha faatee asi baasaa haadha faatee buusaa baasaa buusaa maal gooti maalirraa ammoo erga gastii gubbaa gabbee barni ilaala bar koomentii kana taa'ee kan waa takka nama takka meeshiin hin goone kana barsiin jedhee maal goota haati faatee asi yoo buute hoo maanurraa hirdhifti qaaqa barbaadaaf wallahi namni buusan jiru warabbal kaabaa namni buusan jiru beeqaa buute qaaqa barbaadu goote naga fedhuu goote maalii godhuu goote zim jedheetu maani achumaa deeme garuu ammoo jechuudha wallahi warabbal kaabaa niitorkiinis nan darbine arraba kanaan doo kun guutuu waggaa qaama dhufe kanaan nan gahi ajeela Maa ustee buutere maa buute akka nama waa kadhatee dhaqee afaan keessa dhawanii irraa ari'anii toonni cal. yaa walla usuu dubbataa jiru bar namatu gastee gubbaana darbe kachi gubbaana darbe nama Lazim miila ol kaakaase. ano osoo dhaquun feene duruma hin dhaqu duruma wanna hidhaa jechuudha ani irra hin kaa'anne an nama irra yoo hafuu barbaade duruma hafaan irra hin kaa'adhu nama dantaa kiyyaa miti ani abbaa kiyyaa yoo natti tole tolee waliin jiraadha yoo natti ammaati irraan fagaadhaan akkasitti hin beekaani namatu gubbaa sanii na darbe kama namni gubbaa sanii na darbe kana jala ta'anii wallaahi jedhanii kakatan Siituuf dafarsiise. maaf dafarsiisa bifti tiyya dhaqee kabajaa Waa hedduu ani gana ani beektaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf addandaan miidiyaa kun malu narraan fakkaatu jeetiin gorsa nama hedduutiin dhiise malee ani wallaahi haadha faati akka atuu beektu ani walaa abbaa fadhen sodaadhuan abboomaa fadhe laa takka takkatti amma waan isaan ta'an hin beeku hudduu isaaniitiin beeka keessa isaanii duuba isaanii hojii isaanii hunda waan hin beeku ani akkattiin gatorguuf abbaa fadhen sodaadhuan mubaariki qabii asli qabii maakii qabii maarree qabii munne qabii hunda isaanii hanga turii keessa jalaatti ilaalu garuu yeroo irraa dubbadhu afaan hunaan guutan jeetiin dhiisaan siigalee keessattuu namni wal beeku wal arrabsuu hin dadhabulleedha ammas meediyaa kanarratti ana sun arraba biraa tokko ittiin finne gatii isaan meediyaa kanarra qaban qofaatu naaf ga'an garuu hamilee namaa tuquu hin fadhu jeetiniif qaba yeroo tokko tokko siigalee akkasitti hin beekan kanuma waan an sodaa jalaa callisutti fakkaatti bara waan isaan malee namni jiru fakkaatu yeroo tokko tokko amma fakkeenyaaf yoo kabajaan jiraate akka dhugaatti gasti sanirraa yeroo gabbu'an yeroo ammaa akkas jaansani gargaarsaaf bakka kana waliin dhufnee nam tokko barreessuu hin dandeessan jechuu bara namni nama dhorku hin jiru. Asi jammal kan na aarse maayin abalu mudiitara sii qabaa nama ol galchee chaanii turte si jammar. Namni kun sadeen kun dhagayaa ture la. Sa'aata kan taa'e bakka sana. Yoo baale nuti irraa abbaadha namni biraa keessatti hirmaachuun qabu yoo keessa jiraatte illee dirree bahanii dhimmi baale kun nama biraa laallatu nurraa achi baha jechuu irra ture. Siigalee nuti alaabinnata fudhatee jira eeka. Siigalee yoo kana hin taane namni dalagaaf achi dhaqe siigalee abibtiti namuu hojii isaa raawwatee namni haareenni jabaa yoo dhufe bootaa gadhiisnee fi wal jijjiiruudha akka seeraatti. Siigalee amma fakkeenyaaf ati hordoftoota qabdaa wallahi la'aziim maqaa kiyyaa namta kun gargaara jeen dubbanne muudii isaanii na dabbare sanuu fuula miskiina masaakiina baadda sanuu kun akkana tataan siigalee hedi warazaa wala balbal jee jammanni yeroo ammaa gargaarsi gargaarsi gizee amma mee gizee argitu sani gizee gaafa mucaan harargeedha wannoo keessa Somaalee keessatti nama ajjeesee wanna jedhe san torbee tokkotti birrii haga guranii argite gargaarsi ammaa gandaggal amma mee kaleessuma gizee laaltu nama muraasa malee inuma hin jiru barnamni waan kanarraa fiidiyoo dalageen jira laal fiidiyoo na jala dhaqee laale amma fiidiyoo san deem itti bani wallahi haadha faata silkii biraatti deem dhageeffadhee ture fiidiyoo kan dhageeffadhee ture garuu oma fide osoo ta'eeti hadda hawaasni kuni hawaasa kutaa tokkoon yookaan ammoo kutaa biraa keessaa namni qubaallaa akka yemmuu dhufee gargaaruu miti silaa beektaa hawaasa silaa odoo danda'amteeti namni akka Oromoo kutaa 11 gargaaree bira dhaabbatu maaliif jennaani lafa isaan irraa buqqa'antu baale haa taatu malee yookaan ammoo Arsii haa taatu malee haawwanni sunniin kan Wallaggaa dhufee achitti heerumteetu jiraata Jimmaa dhuftee achi heerumteetu jira kutaa Oromoo kutaa 11 keessaa heerumanii achi jiraatantu jira jechuudha. Ammas kutaa Oromoo kutaa 11 keessaa
Kan biyya isaan keessa lafa isaan keessa jiraatantu jira. Garuu ammoo gisee dhufaniitiin Oromoo kutaa akkaatiin yookaan ammoo nama muraasaan bichaa geeddaramani anummaa hawaasa biyya santu garaana nyaata malee ani kolkoloo miidiyaa kanarraa rooban jireettiidhaaf fi fooloodhaaf jecha waan hin taane xaxaan na argaadhaaf mudhifata mudhisuudhaaf deemtu nuti isaan dura waggaa 4 mudhanne. Wallahi waggaa 4 isaan dura mudhanne. Itu masih TikTok kanarra waliin jira TikTok wal nu qixxeesse waggaa 4. Ani baabaarii